Ganni qabsoo Oromoodhaa kan nu gaggeessu kan nuti hoogganamuunii qabnu kan ajajarraa fudhachuu qabnu kan waan silaa gartee taasifamuu qabu hundaa'uu isarraan taasisuu qabu hooggana dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin wajjin wareegama kafalaa jiru saniin hoogganamna saniini tajaajilamnaan isiniin jechaadhaa ture. Kana dhaggeeffatan yeroon tuni yeroo tura. Arraan tana galata qabsaa'ota Oromoodhaa goototii Oromoodhaa kanneen onneen saanii qaraa kan diinan sodaan dirruma falmaa sanitti kora sabaa godhachuudhaan durataa ABO takkaa'u adda bilisummaa Oromootii fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan korri kuni jaalmarroo dirribaadhaa akka durataatti ifkee isaa filee jiraa jechuudha. Kuni diinaaf gaddallee ta'u saba Oromootii fi qabsaa'ota Oromootiif hedduu waan gammachuuti. Qabsoon teenya sirnaa fi seera dhabdee namni bakka adda addaatti adda qiqqicatee maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin hanga sadarkaa naggada waan biraa keessa qabsoon Oromoodhaa bara dheeraadhaaf namaaf naggada takkaa'u biizinasa taatee hojii gaggeessaadhaa turte. Harka san hunda keessaa arraan tana dandamattee hooggana sirnaa, hooggana goota, hooggana gartee waan silaajee hojiitti hiiku. Hooggana sabasaa jaalatu gammachuu angooyyeetii fi marroo dirribaa ikkatti durataa ABO'dhaa fi durataa ABO'tii fi gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan filame gammachuu angooyyeetis akkasumatti itti aanaa isaa ta'uudhaan namoonni kaan barreessaa keessattuu jechuudha waraanni keenya sochii bakka jiru hundatti kan bakka hunda jiru diinaas firaas dhageessisa wanni kuni waan laaftuu hin seeyina addi bilisummaa Oromoo akkasitti akka nama gartee arraan tana jaarmayni kun nuu dhalatetti gammachuu bareedduudhaa fi sammuu saba keenyaa tan duraan gartee waa hedduu gartee yaadaa turte hundaa'u bakka takka deebiftee jechuudha. Rabbiin keenya haa nu galatu qabsoon teenya hooggana cimaa hooggana gara kuteessa hooggana murannoo qabu hooggana goota kan dirree falmaa irraa diinaa wajjin jilbiiffatee lolaa jiru akkasitti harkattee badhaafamtee jechuudha. Arraan tana marroo dirribaatiin akkasitti hooggana keenya olaanaa ta'uudhaan kana keessa diinni wanni niin isin dhaamuu barbaadu diinni keenya Oromoo haala yeroo ammaan tanaa kana keessatti gartee fayyadamee waan adda addaatiin sochiidhaa fi ololan taane kan adda addaa dhaaba kanaa fi qabsoo tanarra gaggeessuunis akka malu hin dagatinaa ammaan isinitti hima. Sababni gartee warruma akkasii wal filee nuti hoo keessan jiru warri akkasii keessan jiru Arsiin keessan jirtu Harargeen keessan jirtu maaliin keessan jiru warruma akkasiitu warra akkasiiti jechuun Oromoo wal afaan fiduun hojii isaanii waan ta'eef jecha. Dhageessanii Oromoo wal nyaachisuun bilisummaa Oromoo hanqisuudhaaf jechuudha. Nu ifiifuu gabrummaa jala jiru. Saba keenya ajjeefamaadhaan lafa sarraa godaanaadhaa jiru. Ifi ammoo ilmaan Oromoo guuranii dirmachuu warra gartee harmanu muree harmanu ciree dhiira teenya higa cidhaanitti gartee dhagaa hidhanii rarraasanii dubartii teenya harma muranii Oromoon akka mashentu Oromoon akka lafarraa baddu warra nurratti hojjetan saniif dirmachuu oofaadhaati nuti immoo Oromoo walafaan deebisuudhaaf waan adda addaatiin duula banuunis ni mala tasumarraa dhaga'uu hin qabnu. Qabsoo Oromootiif namni muratee saba isaatiif if qabe bakka hundatti hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Qabsoo sabaa waan taateef inni saniis ilma sabaa waan ta'eef ka afaan Oromoo dubbate inni nuuf isaa waan biraa taate tokko lamaa miti isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf ilmaan ayyaa guyyaan arraan tanaa guyyaa gammachuu akkanaa kanaatu akkasitti qabsoo teenyaa fi ummata keenyallee qabsoon teenyaas badhaasa harkatte arraan tana. Marroo dirribaa arraan tana durataa adda bilisummaa Oromoo tahee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan waliigalaa ta'ee as bahuun isaa diina keenyaaf hamilee cabaa fi du'a isa kan yeroo dheeraa gartee barbaadanii lafaa fi samiin itti duulanii hoggumee qaajjeefnellee jedhanii labsan
ummata oromoo hamilee cabso goonni akkanaa kun maa oromoo keessa dhalata maa oromoo taa akkanaa kun silaa ka Itoophiyaan eegani lakki Itoophiyaan eeguu je lakki anarkaasin kan nadhuu je gartee waan biraa dhabnaan muka oromiyaatii fi bineensa oromiyaatiin bilisoomsaa nama jee jechuudha qaarraan tana dura taa'a adda bilisummaa oromoodhaa ta'ee dura taa'a ABO'dhaa jechuudha akkasumatti waraana bilisummaa oromoo waliigala irratti korri kun dirruma qabsoo keessatti if keessaa filee godhate jechuudha. Nama kanaa kana gaa diinni keenya dhaga'uuni mataan isaa irraa muramee jira isiniin jechuu barbaadeeti. Atoo Jaafir baga nagaan dhufte dhiyaadhu. Akkasitti marroo dirribaadhaa hooggana qabsoo bilisummaa oromoodhaatis tahe hooggana waraana bilisummaa oromootis tahe korri sabaa kan dirree dhiyaa keessatti gaggeeffame akkasitti hujii qabsoo irratti taligaa qabsootii fi sataa karoora waa hundaa irratti wal qindeessee waraanni keenya bifa bareedaadhaan soso'aa jira jechuudha. Ammoo akkasuma wajjiin osoo hin qaanfanne jaratti warra kaabaa awwaannisni kara kaabaa tan ammaan tana ilmasa namticha Abiyyi tan kana wal cafaqaa jiran kuni iftuuluu fi gartee waraana Itoophiyaadhaa cabsine daareessine hanga Addis Ababaadhaa yaa'uu wannummaan nu hanqisu takka hin jirtu. Lolli akka Maqalee keessa lolanii Oromiyaa keessa loluu waboo dura dhaabbatanii loluu hin dandayan. Lafa isaanii lolee uummata isaanii lolee ummanni keenyaas arraantan. Sheekotiin teenyaas ka'uudha qaban manguddoon teenyaas ulee qabattee qabsoo bilisummaa oromootiif ka'uudha qabdi. Warra Tigree kanarraa barnoota fudhachuu fakkii godhachuudha qaban. Waraana bilisummaa oromoo bakka jirutti isaan fakkaatanii as bahanii socho'uu qaban. Wanni Tigreen dalayde akka hawaasattis akka waraanattis oromoonis godhuudha qabdi nuti waan takkaanillee isaanii gadi miti. Yoommoo tana godhuu baanne arraan tana awwaannisni gara kaabaasan jara kana akkuma jee sanit dhufee yoo ka biyya teenya seenee gartee arraas lolaan qabatu taate oromoonis ni baddi wanni oromoo jedhan takka jiraachuudhaaf hin teessu. Ammaan isinitti himaan ilkee qoblaatiin si seenti sanuu Tigreen mataa si qaqqabattee gartee. Tasgabbaawaa rakkoon hin jirtu namni nama miidhu hin jiru namni kana isin godhu hin jiru jecha. Samboodaan si haamti jechuudha. Hanga gartee awwaannisaa fi jaldeessi gartee wal dhawaa wal dhabamsiisaa jiran kana qophiidhaa fi qabsoodhaaf if qopheessuun hedduu bareedaadha. Kan kaaniitiin dhaamsa biraatiin kan hin dabarsu. Qabsaawwanni Oromoodhaa fakkeenyaaf kan akka xiyyaa kan kaleessa dirree qabsoo ture. Yeroon ummanni Oromootii fi qabsoon Oromoodhaa gartee nu ilaallattuu fi nu gartee nutti haajamtu takka yeroon amma. Kanaaf jarattiin Tigreetis biyya alaa keessaa makiinaa bareedduu jireenya bareedaa dhiifteeti kara dirree qabsoo deemtee qabsoo isii keessaa qooda fudhachaadhaa jirti. Waan silaa dandeenyuun kan qaamaa irruu hin ta'in kan fayyaa qabu kara dirree qabsoodhaa dirqamni kalee nuti baaneef waan galman gahineef if qopheessinee akka kara dirree qabsoodhaa fuulachi deeffannuun dhaamsa isiniif dabarsa. Warra kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa wajjiturre ilaallata kun. Ummanni keenya kan dirree qabsoo hin turin waraana isaa kana cinaa waa hundaan dhaabbachuun dirqama isaati. Hamilee qabsaa'ota keenyaa fi waraana keenya godhuun dirqama arraan tana nurraa eegamu. Dirqama nurraa barbaachisu. Wareegamni nuti kafaluu qabnu wareegama qaaliidha. Biyya teenya tana qabachuudhaaf kan hanga ammaan tana wal nyaachaa jiran hoggaa gartee Gondarii fi Goojjaamii fi maal arkitti wal dhawaa jiran naannoo Amaaratti naannoo Affaritti wal dhawaa jiran hoggaa nyaani isin hin sobin kan ichitti wal dhawaa jiran Oromiyaadhaaf Oromiyaa deebi'anii nyaachuudhaaf Oromiyaa tana wal harkaa fudhachuudhaaf mi'eeffatanii miire cooma isii sukkara isii biyya sukkara hin qabne biyya cooma hin qabne keessatti dhalatanii guddatanii. Oromiyaadhaaf jecha wal nyaachaadhaa jiran kana beeynee qabsoodhaaf if qopheessu qabna lolaaf lollisa nu hanqatu yoo nuti teenyes nu hanqatu. Kanaaf jabina qabsoon bilisummaa Oromoodhaa arraan tana harkattee fi marroon durataa adda bilisummaa Oromoo ta'eenu Abashaadhaaf gayaadha tana booda nu dhumatte marroo dirribaadhaa. Goota ija barbadaa kan sagalee takkaan diina hamilee kutu.
isinii galee kanaafuu qabsaawwanni keenya kan saba Oromoodhaa jaalatan hundinuu marroo dirribaa jalatti hiriiranii akka ummatattis akka qabsaa'otattis akka duritti dhaaba gartee gaafa bilisoomne namuutuu paartii adda addaa qopheeffatee gartee yoo aangoo fedhan taate paartii adda addaa qopheeffatee saniin if yaamee biyya gartee bilisummaa gartee ummanni qaburratti walabummaa biyya qabdurratti paartii adda addaa taanee mul'achuun jiraachuu qaba. Garuu amma osoo gabrummaa jala jirru jaarmee Oromoo wanni jaan ABO malee jaarmee biraa tokkollee hin beeku. Antaniin isinitti himus tana. Maaliif ummanni keenya kun itti miidhame. Itti humna dhabe namuu garana harkifachuun waan faayidaa hin qabne waan bu'aa hin qabne irratti jechuudha. Yeroo isaatii fi gabrummaaf irra tursiisee ture. Adda bilisummaa Oromoo malee jaarmee biraa Oromoonis beekuuf hin teessu nutiis hin beeknu. Addi bilisummaa Oromoodhaa kan amma marroo dirribaatii fi gartee namtichaan isin jee kanaan hoogganamu kan. Isinii galaa? Aboo natti hin dawwalin boodanaa deebisi nama as keessa jiru. Booda wal dubbifnaatii boodanaa deebisi dhiifamaa wajjin. Ammaan tana yeroon qabu waan ta'eef jecha. Kanaaf jara keenya haalli ammaan tana haala murteessa murannoodhaafis kutannoodhaafis yeroon ammaan tana tokkummaa teenya tanarraa gartee waan gamaa gamana nu qabu waan maqaa adda addaatiin Oromoo idduutti ibidda shidu Oromoon bahaadhiyatti kaabaa kibbatti irraa guddachuudha qabdi jechuudha. Wanni Tigreen arraan tana humna waraana Itoophiyaadhaa kan gartee gaafa Afrikaa kanaaf sodaachifama yoo hoddomminaatii fi yoo meeshaalee bifa garagaraa baranee hidhachuutiin silaa kan namni cabsuu danda'u tokkolleen hin jirre Tigreen ittiin cabsite maal akka ta'e hin dagatina. Wanni Tigreen itti juntaan baantan sun awwaannisni gara kaabaa waraana makalaakayaa baananii Itoophiyaa tanarratti gaafrii Afrikaa sodaatuu fi sodaachifamu ittiin cabsitee har'a akkana jalaafuu diddee jala oriituu fi tokkoomtee yaadaan itittee wal gurmeessitee waan xiqqaan dubbatu waan guddaan dubbatu waan dubartiin dubbatu waan jaarsi dubbatu bilisummaarra wanni mi'aawaa hin jirturra walii galanii biyya fi wanni namaa gayaa hin jirturra walii galaniiti humna waraana Itoophiyaa ka iftuulu ka sadarkaa sanitti taankii fi samiidhaan dha'u kun kuteessanii caccabsanii kunoo Affaar isaa fi naannoo Amaaraa keessatti lolaa jiranii jechuudha. Kun arraan tanoo nurraahis akkasitti eegama. Dubartiin teenyaas dhiirti teenyaas xiqqaan keenyaas guddaan keenyaas lama ta'uu hin qabnu. Dhaaba keenya ABO malee waan biraatis beekuu hin qabnu. Dhaabni keenya waan kana hundi keessan namni dhalaan Oromoo taatan sheer godhaa ka bilisummaa ummata keenyaa jaalattan kan walabummaa biyya teenyaa jaalattan alagaas dhageessisa. Nuti Oromoon tokko akeekaan kaayyoon adeemsaan alaa fi keessatti diinni adda nu baasuu hin danda'u. Gargar akka kalee isaa sanii wal nu nyaachisuu irraa dammaquu guddachuu danda'uudha qabna. Waan fedhe qopheessee diinagdee meeqa gannaqee arraan tana wal afaan nu deebisee wal nu mormisiisuudhaaf diinni halkanii guyyaa nuu ciisuu hin jiru, nuu ciisaa hin jiru. Nuutu ificciisaa jira malee. Ificciisuudhaas hin qabnu yeroo ammaan tanaa jechuudha. Kanaaf fakkii itti diinni gartee xiqqaan diina guddaa itti cabsu tokkummaa fi itatiinsi gurmuu ifii gartee jabduu fi tokkummaa gurmaa'insaa qabaachuu Tigreerraa fakkii fudhachuudha qabnaa jechuudha. Itoophiyaa akkana iftuultee xaajjattu akka isiin goggoote kaan fixxee birgeedii meeqa boojitee jira. Isinii gala kanaafuu dhaabni osoon bilisoomne deebi'ee adda bilisummaa Oromootiin dura dhaabbadhaa anis asiiniin aangoo barbaadaaf qabsaawa jedhee maqaa biraa labsatee deemu nama gabrummaa Oromoo alagaadhaan wajjin milkeessuudhaaf maqaa himatu malee kan biraa tokko hin jiru. Yoo dhaabni gartee silaa milkaa'insaan heddomminaan milkaa'insi kan dhufu taate ODF jedhanii
jijjiirama ja'anii inumaa ijoolleen dilli takka Ameerikaa kanatti illee dhaaba adda addaa kana bar waa dhaaba xiqqaa miti. Khasaaraa fi honga guddaa uummata Oromootii fi qabsoo Oromoo irra geessifne malee waan takka akka Oromoof hin dhufin waan dabre sanirraa yaadachuudha qabna halkanii fi guyyaa. Kanaaf arraas boruus kallachi uummata Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dha. Kan hoogganamnuunis hoogganticha dirree qabsoo jiru hoogganni Oromoo Marroo Dirribaati. Gammachuu Abbooyyeetiis itti aanaa isaati. Kora sabaa kan torbaan dabre Oromiyaa keessatti osoo diinni fashalsuudhaaf waraana duula meeqarra bobbaasee akkasitti waraanni isaa kora san fashalsuudhaaf duula guddaa gaggeessaa ture. Qawwee fidanii fi reefkachi dhiifatanii kaan fiigichaan bakka irraa dhufanii deebi'anii jechuudha. Nagayaan kora san fixatanii hujii qabsoo irratti waltaligaadhaa wal qaceelchanii qabsoo bilisummaa Oromoo bifa haarayaan jechuudha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaggar Caffee Araara. Akka qabsoon bilisummaa Oromoo arraan tana dhalattee takkatti gammachuu guddoo qaba. Aboo natti hin bilbilin kaa. Natti hin bilbilin yeroo biraa walitti deebinaa please. Yeroo biraa walitti deebina. Kanaafuu ilmaan ayyaa Oromoo jechuun sababallaa beekamaa addunyaa irratti beekamu tokko garuu akka carraa ta'e nama nun geenyee fi nama gartee maalummaa namaa hin beekneen bara jaarraa meeqa gabroomne sadarkaa if wallaaluu kan namaa beeku malee warra teessan wallaalaadhaa teenya beekaa juufaadhaan gabroomu warra biyya teessan tana liqimsaatii biyya teenya tana qofa maqaa kan nuti isinii kannineen yaamaatii tanatti hojjedhaa juufaadhaan miidhamuu hanga sadarkaa sanii gabrummaan nu gootee jechuudha. Arraan tana bakka san hin jirru. Dhaabni keenya tokko, sabni keenya tokko, biiti teenyaas takka. Habashaa fi sirni Habashaa ka Oromoo nyaachuudhaaf wal nyaatu ichumaan walaa awwaalu. Oromoon tana booda isaanii mataa qabattee hin jiraattu. Tigreen akkanatti ajjattee gartee hanga Addis Ababaa wanni nu dhaabuu danda'u tana booda hin jirtu jettee dhaadattu tuni. Cabsinee bakka duritti deebinaadha. Oromoon tanaaf if qopheessuudha qabdi isiniin jechuu barbaadeeti. Geetaachoo Raddaa jettammoo Geetaachoo Raddaa santu kalee waan akkanaa haasawa. Afaan tokkoon ammoo fedhiidhaan qabne malee hanga Addis Ababaa deemu wannummaan nu dura dhaabbataa takka hin jirtu naaffifnee jirra waraana Itoophiyaati. Dhuga waraana Itoophiyaa naaffisanii ammoo Oromiyaa seenanii akka duritti isaanis guyyaa tokko jiraachuu hin danda'an. Lafti keenyaas loluu ni qabdi, uummanni keenyaas loluu ni qaba, bineensi keenyaas mukni keenyaas. Lafa keessa dhalanne teenya keessa waan dhufaniif jecha akkuma isaan Itoophiyaadhaan Maqalee takkaa'uu kutaa Tigraay keessatti waraana gartee jaraatiin lolanii firraa baasan sanitti. Kanaaf ilmaan ayyaa karaa naa kennime eenyu Umar Haajii. Umar Haajii maal jette? Karaa naa kanni jette yaaboo eenyu siin jaan Umar Haajii. Akkamittiin sii kan nagaa karaa? Hay karaa rabbiin namaa kan naati ustee irra deemtu yaa Umar keenya maal taate? An karaa takkaa nama duran dhaabbanne. Kanaaf ilmaan ayyaa akka gammaddan gaa abdiin qaba gammachuu arraan tana wanni niin amma dura isiniin geessan gurmaa'uu keenya mallattoon duraa kan gartee duraa waan adda addaatiin dhaaba adda bilisummaa Oromoo hoogganan qabu dhaabni adda bilisummaa Oromoo sababa gartee hooggana dhabaatiin akkana qabsoon tun akkana taate dhugaa 100% waan dhugaati hooggana akka qabu hooggana akka Tigreedhatti saba isaatii murate hooggana akka Tigreetti isaa gammachiisuudhaaf lubbuu isaa murtii itti kanne hin qabnu turre silaani qabna jennee kan dhaadannu taate arraan tana ijoollee OPDO hoogganamtuun hin hoogganaman Leencoo Lataatii fi Galaasaan faan maqaa dhaaba kana dura taa'aa fi hayyu duree turanii. Niin beeka bar Kadiir keenya niin galcha Umar Haajii isinii galee kanaaf dhuguma sanitti hooggana cimaa qabsoon Oromoodhaa dhabuu keenya ni beeyna Oromoonis beeka. Qabsaa'onninis beeka waan goonu dhabneeti malee. Hoogganummaan suni silaa hooggana cimaa ta'anii
osoo ijoollee Tigreen guddifattee dhaqanii isaanitti harkan kannanne bosona dhaqanii Oromoodhaaf waan gaarii takkarra fakkii ta'an turan. Jarattiin tuni warra Itoophiyaan gartee funyoo gaaguraatiin itti fannisan waan ta'aniif warra nu fakkaatanii Oromoo gartee dhabamsiisuu fi nyaachuudhaaf durumaahuu jechuudha. Oromoo wayitti baafnaa osoo hin taane dantaa Oromoo tanarratti hirkanneeti Oromoo tana maqaa kanaan jiraannee maqummaan keenya dhagayamee haa jiraatu warra jiru kanaan gaggeeffamaa turte. Arrammoo rabbiin sanda bira nu dabarse sheer godhaanaa dhageessisaa galaasaa fallee qaceelloo dhagayan galaasaa fi leencooniisi. Facebook miidiyaa olaanaa guddaa waan ta'eef jecha ni dhagayan silattuu abiyyiinis ni dhagaya. Lammaanis ni dhagaya isiniin jechuu barbaadeeti. Warri gartee dhiiga Oromootiin qaama dhiqatee afaan Oromootiin dubbatu san warreen Habashaadhaaf deemaa dirmachuu dhaqaajee arraan tana ilmaan Oromoodhaa beeraawii takkaa'uu maal guuree Amaaraaf arraan tanachi ergaa jiru san isaan inni dhagayanii shargodhaa dhaqqabsiisa. Ilmaan ayyaa isiniin jaalan yeroon ammaan tanaatun hedduu murteessitu isiniin jechuu barbaadeeti. Maali duuba gammachuun teenya? Hooggana silaa jaalannu kan qalbiin Oromoodhaa bahaa fi dhiyeetti kaabaa fi kibbatti way silaa inni hooggana nuu ta'e akkanaa kun jechaadhaa turre. Sankorri filee hooggana isa santu nuu ta'e gaa. Hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan Oromoonni alaa fi keessatti hoogganamanii marroo dirribaatte. Hedduu akka gammaddan abdiidhaan qaba akkuma kiyya kanatti jechuudha. Namni furmaataa fi gartee qabsoon bilisummaa Oromootun akka galma geessu warreen fedhan hundinuu akka gammachuun isinit dhagayamtu gammachuun bareedduu fi mi'ooytuun akka qabdan hoogganni keenya qabsoon teenya jijjiirama tokkorraa karaa jijjiirama kaan duraanii sanirra wayyatti akka fuula deeffatte abdii fi gammachuu guddooniin isinii ibsuu barbaada. Ummata keenya kan Oromoo kan bakka hunda jiran hundaa'u qabsoon bilisummaa Oromoo hooggan akka isin barbaaddanii harkatte. Qabsoon bilisummaa Oromoo hooggana cimaa, hooggana sabasaa jaalatu, hooggana Oromiyaa jaalatu, kan nama saa dhiisi, lafa saa dhiisi, bineensa lafa saa keessatti uumamee hin gurgurre, ittiin jijjiiramne. Hooggana akkasii qabsoon teenya harkatte. Adeemsi qabsoon kaleessa nuti godhaa turree hooggana cimaa akkanaa kana uumtee. Isiniin jechuu barbaadeeti. Taniin dhaammadhu hinaaffaa dhiisuudha qabda warreen qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turtan kaleessa. Ani yoo umriitii marroo dirribaa duraan qabsoo tanatti dabalamee irraas guddaadha. Hininaafuuf ammoo dalagaatii yasantu hujii fi akeekaa fi kaayyoon tiyyaahu yoon dandee Oromiyaa bilisoomsuu yookaan ilmaan dhaloota dhaalchisuu waan ta'eef jecha. Hooggana qabsoo Oromoo qabsooniin hambara dheeraa godhaa ture keessatti qabsoon hooggana naa ol narra cimaadha. Kan hoogganoota duraan dabranirra gartee baraneedha gootummaa fi bilchinaa fi waa hundaan. Kakkanaa harkachuun na hinaafsisuun qabdu. Way arrumaan gammadee way arruma wanni niin an dalage gartee bakka na harkattee jechuudhaan qaba malee hinaaffaa dhiisaa dulloonni. Warreen gartee ana malee Oromiyaan bilisoomuun qabdu warree jettan. Nuti aangoo miti kan kaleessaas akeekaas kaayyoos hiikaa qabaachaa turre. Akeekaa fi kaayyoon teenya ummanni Oromoo sirna gitaa cunqursaa Habashaa jalaa bahu sirna Itoophiyaa jalaa bilisa bahu walaba ta'uu biiti teenya. Aangoodhaan qabadha jee ka qabsoo bilisummaa Oromoo duraanuu dhufe inni sani duraanuu qabsaawaadhaa miti fakkaatee jiraataa gartee dantaan isa fidde malee. Sabaa fi biyya isaatiif murataadhaa miti. Yoo gartee gatii rakisatti harkatee maallaqaa harkatees gurguratee nama deemu tokko. Arra Oromiyaan nama isii gurguratu, nama isii gartee sharafatu, jalaa bilisa baatee jirtii jechuu hooggan akkasii harkachuu jechuun nama isiif lolu, nama isiif falmu, nama imimmaan irraa qoorsu. Bar lafa hundaan gubachaa jirraa yaa ilmaan Oromoodhaa. Hooggana dhabuun keenya yeroo gartee dheeraa kana keessatti. Bar muka keenya kagaarallee booyaa jira ibiddaan gubatee. Innaawaa waan ruuhii qabaadhiisi mukkeen keenya kan Oromiyaa gubatee nu wajji booyaa jira. Gabrummaan Habashaan nurra geessise. Oromoo miidhuu bira kuttee bineensa keenya gubuu bira kuttee muka keenya kan alaallee gubdee nu boochifte. Muka keenya boochifte lafa teenya boochifte.
kana jalaa bahuudhaaf arraan tana qabsoon teenya aanjaa bareedaa hooggana bareedaa gammachuu bareeddu abdii bareeddu arraan tana deemeetiin itti dhaqa kajuu qabsoon isaa bana kan dhugaan godhu irraan deebi'a qabsaawonni kaleessa dirree qabsoo wajji turre yeroon saba keenya lafa teenya baraaruudhaaf waboo cinaa dhaabbachuu qabnu warreen qaamni isaanii fayyaa qaban ka qaamaa irruu hin tahin dhaggeeffadhaa gadi fageenyaan kan qaamni isaanii irruu hin qabne kan fayyaa guutuu qabu yeroon deemnee yoo waan biraa dadhabne yaadaa fi bilchina gartee muuxannoo dur qabnu irratti warreen ammaan tana qabsoo finiinsaa jiran kana cinaa dhaabbannu yeroon isii amma qabsoo kaleessa godhaa turre galmaan ga'uudhaaf biyya alaa dhufnee kuulii faranjii godhaa jirra wanni nuti baaneef ammoo kuulii faranjii goonaa miti oromoodhaa fi dhiiga gannaynee biyya teenya san alagaa jalaa walaba taasifnee ummata keenya jiruu gaariidhaan badhaafna jennee baane akka carraa ta'e duula gartee nu keeysaatiin cabnee biyya amba dhiibamnee bahuun keenya qabsoo sanirraa deebi'ee abdii nu murachiisee gurraan dhageenyeetuma sagalumaa fi wantiidhaan injifannoo himuu qofaa miti qoonni silaanurraa eegamu sana arraan tana godhuudha qabna hirmaachuudha qabnaan isiniin jechuu barbaada qabsaa'ota kalee dirree qabsoo wajji turre wanni inni irra deebi'ee hooggana keenya haaraya ammaan tana filame kana hooggana ummata oromoodha hooggana oromiyaadha hooggana lafa teenya hooggana bineensa keenya hooggana muka keenya hooggana uumama lafa oromiyaa sanii hooggana akkasii hoggaa harkannee kana qalbiin nu gammaddu nuti maal ta'uu qabna if kanninee lubbuun takkuma duuti laman duutu qabsa waa khadiir say bagana gaan dhufte dhiyaadhu khadiir keenya dhiyaadhu baga gammadde waa baga gammanne qabsoon bilisummaa oromoodhaa bifa haareetti akka waan gartee irra dhalattetti hooggana silaa yaada qalbii teenyaa keessa ture kan jaalachaadhaa turre yaadaanis namni kanaa kun silaa hooggana silaa nuu ta'e jechaa turre kora dhiyoo tana gaggeeffamaa ture kana irratti silattuu akka odeessaa kana quba qabdu dhibbaa dhibbattiin amana gammachuun gurguddoon tanuma ta'arraan tanarraa haasawaadhaa jirru bineeyyotiin takkaa'uu jarattiin gara kaabaatunis jarattii dur guddifatan tana cabsineeti hanga finfinneetti takkaa'uu hanga addisaa baanan tanatti wanni nu deemuu nu kutu takkallee nu hin jirtu jechaa dhaadachaadhaa jirti tanammoo rabbi nurraa haa qabu tuni teenyaa miti rabbi qofa kadhannee taa'uudhaa miti hujiidhaan oromoo hujiidhaan waa hunda dura hujiidhaan dalaynee argamuu danda'uudha qabnaa jechuudha akka hawaasatti waan Tigreen silaa maqalee goote san godhu qabsaa'ota cinaa dhaabbanne waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh rabbi kadhannee manatti wanni nuu dhufaa takkan jirtu akka qeesitti waan qeensi irraa eegamu qooda gumaacha qabsoo oromoodhaa kan oromoo ta'e godhu akka sheekatti waan sheekarraa eegamu qooda gumaacha ummata isaatii fi qabsoo isaatiif godhu akka manguddottis akka ijoollettis warri kaabaa biyya teenya keessa dhufanii ichin deebi'an maqaletti takka tabeekuu qabdan akkuma isaan dhaadatanii waraana Itoophiyaa goodasan akkasuma ta'uu ta'an ummanni keenya bakka hundaan waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbatee mukaa fi waa hunda kararra jiisee qawwee waraanni bilisummaa oromoo harkaa qabu jalatti hiriiree deemuudha qaba falmachuudha qaba gadaan itti bilisoomnu gadaa hooggana nuti jaalan hooggana shakkiin qabnu hooggana ani yoo harkan kannadhu harkaan kannachiisa malee hini kadhu ni nikkachiisa malee gadaa hooggana akkanaa harkannetti bira teenyee muguun hin jirtu wajjin teemnee tarkaanfachuu danda'uudha qabna kana dhabaafi wali gungumaa turre quba wali laachaa turre maqootiin jaarmayootii oromoo tan kudhanii nu tortorsite nu xiqqeessite saba hunda saba impaayera Itoophiyaa san keessaa ittiin guddaa taaneeti saba maqaan isaa ittiin xiqqaa taanee argamne kana hunda waan nu mude ni beeytan isiniif hin himu impaayera Itoophiyaa qofaa miti hanga sadarkaa gaafa Afrikaa kana keessatti afaan oromoo ummanni guddaan dubbatu afaan gartee gaafa Afrikaa keessa
afaan haawusatti aanee afaan arabaa dhiisaanurraa'ee afaan sadarkaa lammaffan dubbatu afaan saba keenyaati. Ummata kanaatu impaayerattii san keessatti saba gartee ittiin xiqqaadhaatii gaditti dagatame jechuudha. Sabni xixiqqaan hundi beekamee gabrummaa san nu mudee jechuu barbaadeeti. Hooggana akka qabu kan gartee saba kanaaf yaadu kan saba kana jaalatu. Egaa hooggana if jaalachuu malee saba jenne hooggana gartee if tajaajiluu malee lafa isaan tajaajil. Hooggana akkasiitiin deemaa turuu keenyaatu qabsoo bara dheeraadhaa uummata Oromoo gabrummaa jala qancarse. Kanaafuu Kadir jirta Kadir Said oliinsi afeeruu barbaada yoo ka jiraattu taate mee takka takka naa barreessi. Mee jira waan jiruun se'u bara. Kadir takka takka tabi waan godhuu qabdu miidiyaan tokko kanumaati Kadir Said takka takka katabi yoo as keessa ka jiraattu taate. Kanaaf gabaabduudhatti jabaachuun murannoodhaan ciminaan obsaan waan silaa qabsoon nu gaafattu waan silaa barbaannuu fi yaannu arkanne akkamitti gaa nama silaa barbaannee bara meeqatti laffa'aa turree bara meeqa yaadaa turree yaanne san hoggaa arkanne kana isa kanaa wajjiin alaa fi keessatti akkamitti hojjannaa irratti akkamitti harkaanfannaa irratti akkamitti diina keenya moonaa irratti wanni nu hafe takkittii tana qofa. Oromummaa wanni waa hundarra cimsinee jabeessuu qabnu. Habashummaa fi Itoophiyaa tan ifirraa fageessuu qabnu najisa. So ummata Oromiyaa dhiisaa Itoophiyaa jaaladhaa juumoo. Egaa biyya teessan jibbaa biyyaan an maqaa isinii kan nu tana biyya Itoophiyaa tana godhaa biyya teessan tanaas tiyya teenya godhaati teenya tanaan if yaama. Itoophiyaan gartee Oromiyaan tuni gartee lafa Habashaati ta Habashaati ja'a ummata nuun ji'u rabbi sodaadhaati. Jarri wayin hambise soo jarri nun hambifnee bar yaa ilmaan ayyaa. Hundaafuu arraan tana namuutu ni dhagayaan kan duraan gartee odeessa waan kanaatiis hin dhagayin. Oromoon baganaa gammadde dhaabni Oromoo wanni ja'an waan aabaa oon alaa hanga bilisoomnutti. Gaafa bilisoomne anis ichi deemee paartii takka haa tolfadhu. Eega bilisoomne biitti teenya walaba taatee uummanni keenya bilisa ta'e anis paartii tolfadheetiin aangoodhaaf mormu karaa dimokiraasii Oromoon qabdu san hiyyoon barbaachisaa ta'e. Amma gabrummaa jala hanga jirrutti kasaaraan dhaaba bara meeqa akka killee ajooytetti meeqa himannee gartee Oromoo kasaarsine sani nagayatti hin jiru tana booda hin eeggatina. Dhaaba abbaa nagayaa dhaaba jeen nutti as bee baran kamaal galchuu ji'a ji'attiin isin bilisoomsa jeen nutti as bee. Booga karaa Ameerikaa kanaa isbanni takka takka numa hirti jedhan. Leencoo lataa afaan hoggulama fa maqaa jijjiiree ugaa. Samaal jedhan takka maqaa obbo Fokkotaa tokko ODF jedhanii maqaa Fokkotaa tokko. Maqaa baldaa wayii fakkaatu tokko keessattuu maqaan ODF sanfaan. Baldaa wayii gartee dhiira takka takkaa jira beektee ta'udduu duudarra baadhattee deemtu takka. Waan akkasiin na fakkaata dhaabni gartee leencoo lataatiin durfamu ODF jaan sanfaan. A'uudhu billaahi mina sheexaan rajiim. Akkasitti Oromoo xiqqeessanii kabajaaf irraa fuudhanii arrallee haasawaan malee wanni Oromootuun hin furamtuu jaa Itoophiyaa gartee tana dhabamarraa oolchuudhaaf. Mee ilaalaa rabbi sodaadhaati. Itoophiyaa jiraachuudhaan nu qabsaa'an hoogganoonni keenya kan dureedha. Kan nuti hoogganennee lubbuu teenya tana gartee. Edaa isaan Itoophiyaa tana yaaboo nu jiraachisuudhaaf nu keessa taa'aa turan. Yoo gartee dafnee akkana jara kana seennee wannan taane Itoophiyaa maqaan juukunuu dafee bada ja'anii. Egaa amma gaabadiin isaan dhaaluuf teessi kam taarre. Egaa almaan ayyaa meeleen colataan maan daroggaa waan kana dhaga'u kam ta'a. Barbaaragee waan qabanii fi waan gadhiisan namni gariin taana namatti hin tolummaas waan isin ajaa'ibsiisu keessaa jara keenya waan isin ajaa'ibsiisu keessaa namni gariin abiyyuma gartee silaa wanti hin deeme kanatti illee faanan tolle jarri akkuma isaan abiyyi galanitti abiyyiin faca. Aboo isaan bakki isaan dhaqan hundi nuuma facaatiiti abiyyiin ammaan tana dafee jara san bakka itti haa godhu yaa'oo
jarri khayriin tolleebsin bakki isaan deeggaranii fi bakki isaan dhaqan hundi aboo edaa cabasaniin nu keessa turan eeguma isaan nu keessa achi ba'an oromollee ijjiba namtee bar isaan ammaan tana qabsoo miinee Itoophiyaa umrii dheereessinee ja'anii sammuu isaanitti ifimanii qabsoo tana hidduuba deebiin qabsoo hiddura tarkaanfachiisan waan isin ajaa'ibsiisu keessa isaan nu keessa ba'uun isaanii higa eda summii qabsoo keessaa tan nuti afaan wallaal summii qabsoo oromoo keessatti gartee nuti afaan wallaal santu nu keessaa achi ba'e isaan achi baananii jara kaan seennaan jarri kaanis bakka hunda faanan tolaniiti eda abaarsa qabaniiti jarri numa fafface humniti Itoophiyaa tan gartee sabo makalaakaya ya Itoophiyaa maalii jaan federaala jaan waraana maalii jaan eessa jiramne saduraanuma eda bakka oromoo ta'an wallaalan silaa isaan ichuma taa'u qaban bara dargiiti silaa dargii baruma habashuma keessa silaa ta'anii habashaan isaan keessa ta'anis keeydiin qabdu waan taateef jecha kanaaf injifannoon baranum yoo rabbii keenya biraan taate barri nuti hooggana keenya haare sammuu haarayaan onnee haarayaan tarkaanfii haarayaan wajjin qoodanurraa eegamu baanee oromiyaa ittiin bilisoomsinu yeroon isii amma yeroon oromoon gammadduus amma sheer godhaa dhageessisaa alagaan dhagee silattuu booyaa jira eessaa marroon dura taa'aa baa'oo nuttee osoo ni balleessineennu eessaa gartee gammachuu aggooyyee itti aanaa nuttee warri gartee sagaleen isaaniitu amaara if keessa fincaansiftu habashaa kana gartee if keessatti udaansiftu higa dubartii habashaadhaa tangaraa qabdullee rimee darbisiftu sagaluma isaanii dhagayuunu warra gartee nuti hoggumee qaajjebne ennee labsinu gartee umma deebi'eetuma nut dubbatu higaa jara keenya akkam taanaa hirriibni isaanii jiru tana boodan eegina hirriibni gabroonfataadhaa hirriibni sirna habashaatiin warra deemuu tana booda hin jiru kanaaf oromiyaa keessaa godaansa akkuma nama duratti isin hime saniimi godaansa eegalan mana gurguratanii noolii godhatanii maal ta'uudhaaf irraan bitinaa duraaniin isin hime oromiyaa keessatti amaaraa fi tigreerraayis manan bitinaa manni sun keenya waan takkallee manni san deemee maqaleetti hin galu manni san deemee goondarii fi goojjaamitti hin galu mana oromoo boochisanii keessaa gabbaasan oromoodha ajjeesaniichi jalatti awanii gubbaa rafaa jiran irraan bitinaa irra deddeebi'eetiin dhaammachaa jira takkaan usne an takkaan usne karraa bite immoo abbaatu beeka kamanna kana gartee arra gatii rakishattiin harkadheetii manaan dur takka bakka kanaatii hin harkatiniin arraan tan horee jee amaaraa fi tigreerraa oromiyaa keessan mana bite inni saniis waa if keessaa qaba guyyaa gartee dhabdu san akkam boonye abbaa haqaatiif deebi'a isinii galaa gaafa oromiyaan alagaan saamamtee saba oromoodha haadha daa'ima oromoo manaa gabbaasanii ifii keessa galansan warruma isaan keessaa gabbaasan sani qabsaa'onni haqaa keessa deebisuu ta'a akkuma humnaan irraa gabbaasan sanitti humnaan itti deebisuudhaaf teenya osoo haqa nama oromoo tokkollee waliin dabarsine qabsaa'onni dhugaadha kan saba isaatii fi ummata isaatii fi lafa isaatiif dhaabbate isinii galaa abbaan gumaa itti godhe isaatu beeka ammaan tana gabaabdutti barre jarattiin hoggaa ammaan tana wal finnee tokko cabseesi hoggaa oromiyaa dhufani gumaa ittiin wal cabsanii fi ittiin wal fixan hunda oromoodha gaafachuudhaa ta'e isi bar oromoo kafalaaf oromoo shaffeeyya amaaraas akkuma ammaan tana mee sabarri osoo deemuuti gabroonfataadhaa dirmachuudha qaanuun jechuu eegaleemi dhaltii oromoodhaa ota ammaan tana leenjifamtee maqaleedhatti ijoollee maqaleetii wajjin loluudha achi qophii darsa gurrachaadhaa jirtu huccuu burreetti kaanii torbaan tokko ari'anii kara dirree lolaa oromoo natti hin dawwalinaa natti hin bilbilinaa piliis
ni gartan akka live irra jiru nattin bilbilina hoggaana live bitadheen isinitti deebi'a dhageessanii jara keenya hundaafu ammaan tana waan nama ajaa'ibsiisuu fi nama xiqqeessu warra arrallee Itoophiyaadhaaf harka dhawu warra arrallee Amaaraaf dirmachuu deemu ammaan tana jarattiin akka ijoolleen teenya tagartee abaarsi rifeensarra fixe sunfaan laayivii seenanii laayivii gubbaa akkana harka kana waliin dhawan sun ilmaan abbaa gadaati gartee 4 kiiloodhaa baasuudhaaf juntaa wajjin shaneen nu qabsaawaadhaa jirti jee akkanan booya bar tokko baat hedduu bakkan kanninaaf irraa sillaalina warra qalbiin isaaniitiis akka hudduu udaanii isaanii yaadduutu waan akkasii sanaa sawa maaliif waan nyaatan malee waan biraa hin qaban hin yaadaniis akka ajaa'ibatti gartee harkatumaadhaa jiran baraganii waan qabanii fi waan gadhiisan namoota gartee arraan tana deemanii fedhan Wallaggatti haa dhalatan fedhan Harargetti haa dhalatan fedhan Arsitti haa dhalatan kan gartee jara kanaaf hojjechaadhaa jiru lakkoo isaa fi bakka hin kanninaaf komentillee ittiin kannatinaa hancufatti tufaa biraa deemaa hedduu caqasuudhaa fi gatiis ittiin godhina gadaan isaanii waan dhumatee jiruuf jecha waraanni Abiyyii fi jajjaboon beeyta waraanni ciccimaan isaanii kaammaan tanagaa dirree lolatti gartee girnoo fidhatee deemuudhaa taa'u gurbaa rifeensa hin qabne sanii fi eenyu jettaniin gurbaa gurraacha tujjaara addunyaarra maallaqa qabu qabaanan sun ka maallaqa Itoophiyaa miliyoona 2 kiishuma kaayyatee deemuun san kaa maali taayyee danda'a jettanii sanamticha maqaan taayyee danda'atiin see maqaan isaa maallaqa Itoophiyaa kana miliyoona 2 kiishumatti hin deema jaaninni hedduu tujjaara addunyaa kanarraa beekamaa isa saniin se'a eber bilgeeduu takka doolaara 5 kiisha kaayyatee hin deemne kasilaa beekamu kun inni kun ammoo miliyoona 2 faa kiisha kaayyateetuma ka deemu sanfa amma Abiyyiin gaa sayli isaa tanagaa kilaashitti hidhe karaa wanti kanatti oofu malee wanni hafeef takkan jirtu Oromoon dhalaan Oromoo taata warri dhiini Oromummaa isin dhagayamu osoo waboon osoo lafti teessan gabrummaa jala hirtanii dhayxanii lafa Amaaraatii fi lafa Tigree keessatti hin du'ina kara waraana bilisummaa Oromoodhaa qawwee teessan irraa fuudha wabod dabalama warreen wabod dabalamtan galataas qabdan warreen qabsoo gara saba keessanii gartee diinaa wajjin hin dhoowwattanii saba keessanii dabalamtan alagaan hidhachiisee saba keessanii dabalamtan galata guddaadha qabdan qawwee alagarraa fuutanii saba keessaniif waan bu'aa buusurra waan oolchitaniif jecha warra silaa qabsoo jiru caalaa galata qabdan Oromoon ajjeesaa ja'anii isini kannan Oromoon ajjeefnu jettanii alagatti afaan ichi deebisuun badhaasa tokko mataan isaa kanaafuu badhaasa qabdan namoonni habashaan Oromoo ajjeesuu hoodhaatii gartee waboo dura dhaabbadha qabsoo bilisummaa Oromooti lolaa je'ee qawwee isini kannee qawween teenya arraan tana deemtee waraana bilisummaa Oromoodhaa waboo hin dhooytuu kadhawuu qabdu isini malee isini hoodhaa jee baaruda isaanitti ichi deebise badhaasa guddaadha qabdan isin waan alagaan silaa yaade san fashalsitan alagaa silaa gartee kabajaa saba sarraa fuudhuudhaaf isin hammeenya seenaa xurooytuu isin galmeessisuu keessanii qaaneessitan xiqqeessitan waan taateef jecha hin lolinaaf habashaan kabajaan qabu habashaan Oromoo akka meeshatti itti fayyadamu kabajaa san hundaa'u wanni waa hunda caalaa sitti asaanu saba keeti jaalala sabni keessii kannu wanni dabre takkan jirtu kabajaa sabni keessii kanne wanni caalaatiis takkan jirtu gammachuu sabni keessii kanne wanni gayaatiis takkan jirtu alagaan si gammade alagaan si badhaase maayyiin ta'e harkuma isaaniitiin galu kanaaf bakka jirtanitti ilmaan Oromoodha viidiyoo kana sheer godhaa follow godhaa dhageessisaa diinaas firaas dhaqqabsiisaa qabsoon bilisummaa Oromoo hooggana horatteeti yaaboo akkam taatanii itti hima hooggana isin hoggumee qajjeeftan kadeebi'eetuma gartee isaanii du'a malee gartee isaan osoo akka silaa isaan yaadanitti akka waan bar rabbi ta'anii
isiniif roobnafaa jaami qaammaan tanaa kun waan biraa fixe egaa maallayni Itoophiyaa shilingii Soomalillee hanqatemmaan tana ka dur gartee doolaarri Ameerikaadhaa qarshii 500 fi 700tti bara mallasfaa sharafamaa ture arra kunoo doolaarri tokkichaan qarshii 65 barri Itoophiyaa 67 qarshii 70tti sharafamaa jira jechuudha warra akkanaa kanaatu arraan tana deebi'ee Oromoo nyaachisuudhaaf gadaan isaanii dhumate Oromoo warri arraan tana nu keessaa qawwee alagaa fannifatee Oromoo dhahuusi gaafa bilisoomne qormaata gaggeessinuun hundeen namticha sanii akka Oromoo qulqulluun ta'in makaa wayii qaba malee Oromoon qulqulluu yeroo ammaan tana abadan habashaan qawweetti hidhee Oromoodhaan hin dhoytu karaa qabsoo Oromoo seena malee harkaatis jirra gujii keessatti namoota meeqa qawwee wajjin warra dhufan shawaa keessatti warree gartee nama 300 ol fuudhanii qawwee bilisummaa Oromoodhatti warreen dabalaman waboon dhoynu jaanii wallagga keessattis akkasumatti Oromoon qulqulluun sani ka ammoo maqaa afaan Oromoo dubbachaadha qawwee habashaatiin Oromoo dura dhaabbatu akkuma Abiyyi kana afaan Oromoo beeka malee dubbeen isaa waan biraatii jechuudha yoo dubbeen xiyyaan dhiigaan lafeedhaan Oromoo qulqulluudha kan ifin jettan taate qawwee fuunaan kara dirree qabsoo bilisummaa Oromoodha Oromoo dura dhaabbattanii wabotti dhukaafnaan isin Oromoo qulqulluu miti wahuma qabdan cinaa tokko isiniin jechuu barbaadeet kanaaf ilmaan ayyaa barri kun bara milkiidha bara gammachuudha bara sammuu haare hooggana haare tarkaanfii haare injifannoo cululuqa kan diinni keenya itti gaddu kan sabni keenyaa fi Oromiyaan itti gammaddu kan warreen gabrooman hundinuu itti ija banatu gadaan kun gadaa akkasii akka nuu ta'uun hawwa dhaamsi kiyya kaniin gadi fageenyaan ammallee Oromoota addunyaa irra jiran kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa jiran hundaaf dabarsu jibbaa habashaan nuu qabdu yeroo hunda wajjiin rafaa wajjiin ka'a akkasuma jibbaa duuba jibbaa Itoophiyaanummaan nuuf qabdu Oromiyaadhaaf biitii Itoophiyaa jaanis Oromiyaa dhageettii fi harkaan feetu habashaa fi sirni habashaatis Oromoo fi waan Oromoo jaan dhageettii fi harkaan fedhan Oromoo meeshaa isaanii beekan isaan nugusa ta'anii warra isaan tajaajilu sawayii nutti hafte ummata yoo luuyinummaatii mana keessatti gartee gidaaratti udaan huqatu kanaatu jaarraa jila kana nu gabroomse egaa nama takkaa bishaaniinuu gartee qofasaa dhiqateen beey ummata akkanaa kanaatu nu gabroomsee bar namaa gaxaantii nama irra namaa gadii jechuudha ka qulqullummaa mataa isaatu eeggatee takkaa gartee jiruu bareedduu takkan jiraatin kanaani jaarraa jila kana gabroomne kana jalaa walaba biitti teenya ta'uudhaaf fi ummanni keenya bilisa ba'uudhaaf faallaa jara kanaati nuti yeroo hundaa'u Oromummaa cimsu jaarmaa keenya ABO akka agartuu teenyatti akka sammuu teenyatti jabeessu dhaaba adda bilisummaa Oromootiin ala namni maqaa jaarmaa biraatiin deemu Oromoodhaaf hin deemu Oromoodha miidhuu deema malee abbaan feetan jaaladhaa abbaa feetan jibbaa nama bilisoomeef dhaaba tokko barbaachisa nama gartee gabrummaa jala jiruuf jechuu kiyya nama sirna habashaa kana jala jiru dhaaba tokko cimaa itti taatu barbaachisa dhaaba ummanni kun jaalatu akka namoota garii biznesaaf hoggaa gartee jaarmaa biraa keessa taa'aa jaarmaa isaa alaabaa jaarmaa isaa dhiisanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo fa'aa if dura kaayanii sabonni Oromoodhaa kun hangam takka akka gowwaate hangam takka akka gartee inni sammuu isaa tanaan hin yaadne taasisuu irratti warreen hojjetaniis ni jiran gadaan sanillee dabree jira tana booda warreen afaan Oromoo dubbattan kan dhiigaa fi dhugaa saniin Oromummaan isin dhagayamu kara qabsoo bilisummaa Oromoodha wanni silaa dur yaadaa turre hundinuu furmaata harkatte jechuudha dandeenya irraan tan
hooggana yoo taate haaree harkanne qabsoon bifa haarayaan harka tarkaanfachuu teessu shakkii takka malee diinninu akkanatti halkanii guyyaa osoo warra maqaleetii oonuu kunoo kaanis nurratti aangawitee maalumaan nu wayyaa galaasaaf akkana halkanii guyyaa asitti paarlaamaa Itoophiyaa keessatti way gaduma keessa wayyaa yaa galaasaa isaa gurbaa kana gartee mee maaliif bakkuma san atummaa ammaa achiin tureen amma nuu dhumattee maal taana jaanii akkana galaasaa faa hiraarsu jiran ammaan tana maaluma taana aboo anjara akka hinaaftota agartee ammaan tana qabsoo ganesan dantaa teenyaan nurraa irratee adeemsa qabsoo irratti jaanii warra qabsoo Oromootis gane Oromiyaas gane warra lafa sallee gane abbootii garaa abbootii dantaa hoogganni keenya amma dirree qabsoo jira akkam ta'an hoogganni keenya ammaan tana waboo wajjin ichirraa hooggan ajajanuu dabarsaa jira an ka Awurooppaa jiru ka Ameerikaa jiru ka Awustiraaliyaa jiru hoogganni wanni nuti dhageenyu waan galaasaa fi leencoon baan jaan eenyuu gurra qicata hooggana keenya haaree ka sammuu haareaan bifa haareaan qabsoo Oromoo finiinsee tarkaanfachiisu marroo dirribaa qabna Oromoon hooggana horatte Oromoo tiyya baganaa gammaddan gammachuun teenya gammachuu Oromiyaati gammachuun Oromiyaa gammachuu teenya hooggan harkanne waan silaayaan cinaa dhaabbachuu qabna immoo akka inni kun gartee waan silaa deemuuf tana dafee galmaan nuu gahee baqattummaa tanallee nurraa murku jiruu baqattummaa tanallee gartee irraa bilisa nu baasutti hooggana haaree harkannee jennee taa'uu miti waan silaa nurraa barbaachisuun cinaa dhaabbachuun eenyurraa eegamtire nurraa eegamti qooda nuti kanninuuni hujii isaa galma geeysi qooda nuti isaan cinaa dhaabbannuuni diinni injifachu isaan diina injifachuu dandayan qooda hawaasni isaan keessaa dhalatan isaan jaalatan isaan cinaa dhaabbataniini sirna abashaa hukkunnee facaafnee awwaaluu dandeenya hoogganni keenya kan amma nuuf as bahe kuni gammachuu saba Oromooti gammachuu ummata Oromooti gammachuu lafa teenya tan Oromiyaati gammachuu bineensa keenya kan daggal Oromiyaa keessa jiruutillee tana booda bineensi keenyalleen kabajanuu qabaata akkamitti alagaan dhufee lafa teenya ibiddatti qabsiisee bineensa keenya nagabsu bineensa keenya godaansisu biyya ollatti bineensi keenyalleen hooggana keenyaani kabajaa qabaata mootummaa teenyaan kabajaa argata innaawaa nama keenya dhiisi innaawaa kanaaf marroo dirribaa umrii nuufaa dheereysu qabsaa'ota keenya kan Oromoodhaaf wareegaa jiran cinaa jirra rabbiin haa jajjabeessu nuti cinatti argamuun isaan kana halkanii guyyaa sammuu keessaa dhabuu akka hin qabne tanaan dhaamsa isinitti dabarfadha wajjiin haa dhaabbannu wajjiin haa tarkaanfannu isiniin jechuu barbaada arraab asirrattiin dhaaba yoo rabbii keenya biraan taate gammachuu itti aanuuni wal arguudhaaf teenya gammachuun itti aanu ta'a akkam jettu gaa tan ittiin waliin dhufuu teenya waraanni bilisummaa Oromoodha kan hooggana haarayaan hoogganamu hooggana dirribaatiin sossoo'u magaalaa akkasii qabate kutaa akkasii qabate Abiyyi Ahmad fiige taankii hanganaa irraa fuudhan kaambii hanganaa barbadeessan waraanni hanganaa fottoqee marro gale waraanni akkanaa gartee harka waraana bilisummaa Oromoo kannate waraanni hanganaa booji'an tanaa walitti deebina yeruma gabaabduu keessatti injifannoon ta'u uummata Oromooti sheer godhaa follow godhaa dhageessisaa sagalee tiyyatan tan hoggaanan dubbadhu amaarri kanatti funyaan na qabatee an itti ajaawu an amma Habashaa biratti niin ajaawa nam fedhan harkaa fi dhageettii tiyya
maal marroon ajaa'aa miti maal marroon jibbamaa miti anis akkasuma na jibban maaliif waan Itoophiyaanistii isaanii tanaaf isaanis hin beekneef jecha waan biraatiif miti. Takka akka saree yaamanii nan erganne ana bashaan galata rabbii guddaadha galata adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hoggaan isiniin jiru hoogganaa miti kaayyoo bilisummaa Oromoo galanni haa ga'u kaayyoo tana keessatti masakamee guddadhe waan hin ta'eef takka abashaan na hajee akka sareen nan erganne takka abashaa wajjiin gattaa'ee bunaas hin dhuyin qulqulluu kanaaf injifannoo bareedduu akkasiitiin yoo rabbii keenya biraan taate walit deebina nagayaan naa turaa ilmaan Oromoo isiniin jaaladhaa kan dhiiraaf dubartii qeeyroodhaa fi qarree akka dhaamsi yeroo hunda walit dhaammannu kun biyya keessaayis waan Tigreen dalayde tan agarree manguddoon ulee qabattelleen qabsoo isaanii cinaa dhaabbatteeti alagaa dhooyti dubartii xiqqoorraa hanga guddatti waan daa'imarraa hanga gartee jaarsa amata 80-90tti qabsoo isaanii cimsanii waraana Itoophiyaa injifatanii biyya isaanii walaboomsan Oromoonis tanarraa fakkii hedduu akka fudhattu abdiin qaba lollee bilisoomuudhaaf akkasitti yaada tokkoo fi sammuu takkaan dhaaba keenya ABO hooggana haarayaan bifa haarayaan eegalamte tana akka galmaan geenyuu fi itti milkooynu abdii guddaadhaa fi rabbiin keenyaas irran nu gargaara nuti cinaa dhaabbannaanii injifannoon ta'u uummata Oromooti nagayaan naa bulaa ka bultanis ka ooltanis nagayaan naa oolaa isiniin jaaladha Oromiyaan ni walaboomti ummanni Oromootis ni bilisoomaan isiniin jaa hedduu naaf galatooma nagayatti